Akkam jirtu nagaa keessanii har'a chapter 6 isiniif qabadhee dhufe Anthropology. Mee kallattiidhumaan Anthropology chapter 6 maayinni waa'ee maaliiti isa jedhu waliin ilaalla. Akkuma argaa jirtan customary and local governance system and peacemaking jedha. Beekumsa naannoo irratti hundaa'anii akkamiin nagaa isaanii hariiroo hawaasummaa isaanii eeggatu hawaasi kun isa jedhu akkuma waliigalaatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota adda addaa keessatti jechuudha. Isaan keessaa fakkeenya gurguddaa gadaa sistemii akkuma kanammoo Geedoo Baallee Dirree Wogaa of Zegaamoo kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Keessumaa akkuma isin beektan gadaan maayini isa jedhuu fi baay'ee kan irratti qorannoon adda addaa geggeeffame bara 1950 kaasee iskoolaarstoonni adda addaa kanneen akka Barteeks, Harvardland and Asmaaroo Laggasee kan jedhaman baay'ee kan irratti qorannoo gurguddaa geggeessanii gadaa siistemiiti. Gadaa siistem jechuun akkuma kutaa godaatii kaasnee baranne age grading institution of the Oromoo that have a complex administration, lawmaking and dispute settlement. Akkuma beekamu gadaa system jechuun age grading. Age grading kun immoo waggaa duwwaati hanga 8 hanga 16 16 hanga 24 24 hanga 32 32 hanga 40 32 hanga 40 kan jiru 40 hanga 48 kan jiru kuni maayinni age grading dha. Iddoo kanatti wanti isin beekuu qabdan jedhee kan yaadu waggaa duwwaati hanga 8tti ijoolleedha xixiqqoodha hojii hojjechuu hin danda'anii ija maatiitiin eegamu duwwaati hanga 8tti jechuudha. Inni maqaan isaanii immoo dabballee jedhamee waamama. Inni lammaffaan immoo foollee yookiin gaammee xixiqqaadha umurii waggaa 8 hanga 16 jechuudha. Isaan kuni sadarkaa gadaa isa lammaffaatti kan argamu ta'ee kunis ijoollee abbaan isaanii sadarkaa yuuba lammaffaa keessa jiranidha. Umurii isaanii kanatti naannoo mana jireenyaa isaanii irraa fagaatanii deemuu fi dalagaalee xixiqqaa dalaguu danda'u. Hojii xixiqqoo hojjetu malee waan biraa hojjechuu hin danda'an jechuudha. Inni sadaffaanii qondaala yookiin gaammee gurguddaa umurii 16 hanga 24tti isa jiru jechuudha. Isaan kun ijoollee sadarkaa kanarra jiran fageenya dheeraa deemuun adamoo adamsuu, farda gulubsiisuu akkasumas hojiilee ulfaatoo kan biroo hojjechuu danda'u. Inni arfaffaan immoo kuusaa yookiin umurii waggaa 24 hanga 32 jechuudha. Ilmaan sadarkaa kanarra jiran daandii fagoo adamoo deemuu, hojii gurguddaa hojjetu, farda gulubsiisuu fi lola shaakaluu, umurii kanatti lola shaakaluu jechuudha. Yommuu diinni biyya isaaniitti dhufe diina biyya irraa deebisuu, lola buttaa irratti kan hirmaatan harki baay'een warra sadarkaa kana keessa jiranidha. Sadarkaan kun yeroo aangoo fudhachuuf itti qophaa'an waan ta'eef ilaalcha guddaa qabaa jechuudha hawaasa keessatti. Inni shanaffaan raabaa doorii yookiin umurii 32 hanga 40ti. Sadarkaa kanatti miseensota as keessatti argamaniif fuutii ni ayyamamu, fuuchuu ni danda'u. Sadarkaan kun xiqqoo maachuuriidha yookiin umuriidhaan xiqqoo jiru jabaatudha warra jedhaman waan ta'eef fuutiin ayyamamaaf. Sadarkaan kuusaa fi inni kun yeroo itti aangoo guutuu qabachuuf itti qophaa'anidha. Sadarkaa kanatti aangoo fudhachuudhaaf itti qophaa'u maaliif sammuun isaanii guddaadha yaaduu danda'a jedhamee waan yaadamuuf jechuudha sirna gadaa keessatti. Dhuma sadarkaa kanaa keessatti miseensonni gadaa kana keessatti argaman marsaa lubaatti seenu. Marsaa lubaa kan jedhamutti seenu. Inni ja'affaanii umurii gadaa isa jedhamudha. Umuriin gadaa kuni umurii baay'ee barbaachisaa fi iddoo olaanaa qabudha uummata Oromoo biratti. Kana jechuun yeroo itti isaan bulchiinsa irra galan yookiin immoo aangoo guddaa fuudhanii biyya isaanii bulchan nama raarsuu haa ta'u rakkoowwan adda addaa itti hawaasa isaanii keessatti furanidha. Darbee immoo umuriin kun maachurtii istiippii isa dhumaa yookiin immoo barbaachisaa isa ta'edha umuriin kun umurii Oromoo keessatti jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti yoo deemtanii kan isin argattan yuuba tokko, yuuba lama, yuuba sadii gadamooji jaarsa deeman dhuma jaarsa isaan kun immoo ga'een isaanii gorsa kennuudha, tajaajila adda addaa kennuudha. Kanaaf keessa galaatii isin ilaala.
Egaa age grading system inni jennu isa kanadha jechuudha. Waggaa 8 aangoo harkaa fuudhu, seera qabu, seera isaaniitiin bulu, lolli hin jiru, rakkoon hin uumamu Oromoo biratti. Maaliif inni aangoo irra ture karaa seeraa aangoo irraa bu'aa. Inni aangoo itti dhufu immoo karuma seeraa aangoo sanaa harkaa fuudhu wal jijjiiru jechuudha. Waggaa 8 tajaajilu, waggaa 8 namni tokko waggaa 8 tajaajilee tajaajila waggaa 8 kennee deebinaan aangoo irraa bu'aa jechuudha. Yoo aangoo irraa hin bu'u jedhee Oromoon seera mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaa isaaniitti kenname siraataan hin ba'an taanaan, hojii itti kenname sirriitti hojjetan taanaan buqqisuu waan jedhamu jira. Buqqisuu jechuun irraa kaasuudha. Aangoo irraa kaasanii itti gaafatamummaa irraa kaasanii nama hin hojjeta jedhan nama nu bulcha nu geggeessuu danda'a jedhanitti yookiin guruppii nu bulcha jedhan sanatti kennatu jechuudha. Kanaaf lubi tokko gaafa dhufu lubni inni irra ture sun luba isa kanaaf gadhiisa jechuudha. Gurmuudha wantichi gurmuudhaan hojjetama. Of keessaa abbaa gadaa qaba, abbaa seeraa qaba. Hundi isaaniiyyuu hojii mataa isaanii qabu. Kanaaf as keessatti wanti isin beekuu qabdan law making jira. Seera kan baasan ruumii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf gumii gaayyoo kan jedhamu Boorana keessatti baay'ee beekamaa kan ta'e gurmuu seera baasanii seera tumanii hawaasa kanaaf maaltu barbaachisaa, maaltu hin barbaachisu, isa kamtu keessaa ba'uu qaba, seera isa kamtu itti dabalamuu qaba kan jedhu isaantu hojjeta jechuudha. Gaheen isaanii maa inni revise gochuudha seera, adopt gochuudha, making gochuudha. Seera baasuu, seera tumuu, seera kana hojjetu Boorana keessatti. Gara waliisoo yoo dhuftan immoo yaa'ii haaraa kan jedhamu jira. Isaan kunis akka paarlamaatti ta'anii seera baasuu hojiin isaanii wal fakkaataa jechuudha. Gara biraatti gaafa ceenu Geediyoo Baallee kan jedhamu jira. Kan Geediyoo kuni Southern Nation of Ethiopian warra naannoo Southernnitti argaman ta'anii indigenous system yookiin immoo beekumsa durii kan mataa isaanii qabu. Beekumsa indigenous system, indigenous knowledge jechuun Amaariffaan agar baqqalisa jedhamu yookiin immoo beekumsa durii kan jedhamudha. Geediyoo Baalleen kun gadaa sistemii kun wanti wal isaan fakkeessu wantoota gurguddaan jiru. Wantoonni jiran kun maa inni fakkeenyaaf both have grading system. Akkuma sila isinitti hime age grading system keessatti 0 hanga 8, 8 hanga 16 inni jechaa ture order godhee isinitti himaa ture suni Baallee keessas jira. Akkasumas immoo exercising political periodic transfer of power waggaa 8 isaanis aangoo harkaa fuudhu walitti dabarsuu jechuudha. Kuni waggaa 8 wal fakkeenyi isaanii isa kana. Tokkoffaa both have grading system, exercising transfer of power waggaa 8 wal harkaa fuudhu jechuudha. Lamman isaanii the role of religion is high in the two indigenous system of governance jedha. Lamman isaanii keessa gaheen amantaa iddoo guddaa qaba. It is based on religion. Tariitii hawaasa tokko keessa Oromoo keessatti kadhannaan jalqabuu danda'u, kadhannaan xumuruu danda'u. Wanta godhan hundumaa it's based on religion. Amantiitti hirkatanii amantaa Oromoon waaqeffannaa yookiin immoo waaqeffataa ture kan inni ittiin beekamu. Inni iddoo lamman isaayyuu jira. Akkasis inni jechuun koo amantaan iddoo guddaa qabaa jechuudha. Institutionii yookiin indigenous governance system kana keessatti. Inni biraanii customary law of Geediyoo inni jennu kun karaa biraa seera jennee waamuu dandeenya. Seera inni akkuma kan keenya seera jechuun waan hin barreeffamne wanta namni beeku jechuudha. Customary law isa jennu. Zeyaa inni jedhamu immoo akka kan Geediyootti general assembly walitti qabama isaanii highest body of the Geediyoo indigenous system of governance aangoo guddaa kan qabanii institutionii jira yookiin immoo general yaa kan jennu jira jechuudha. The Bale is a complex system which is has 3 administrate akkaataa bulchiinsa isaanii 3 qabu isaan orderiidhaani. Inni jalqaba abbaa gadaa jedhama. Rogaa yookiin immoo traditional leaders next abbaa gadaa taane aangoon isaanii irraa jaladha. Inni jalqaba abbaa gadaa inni jennu highest body isa jennu iddoo guddaa kan qaban sodaataman kan kabajamanidha. Inni lammaffaan immoo hullaa jedhama.
Hulaa hiyyichaa jechuun immoo keessiin tokko isteeppii lammaffaa irratti argamudha. Soongoo hiyyichaan immoo isteeppii sadaffaadha. Akkas jechuun soongoo hiyyichaa jechuun ishee xinnoodha. Viileejii naannoo gadaanaatti kan furamu rakkoo achi jiru kan furanidha. Yoo keessiin soongoo hiyyichaatti hin furamu ta'e hulaa hiyyichaatti ol dabarsu. Hulaa hiyyichaa jechuun immoo soongoo hiyyichaa irratti xinnoo aangoo guddaa kan qaban jechuudha. Garuu maalii gadi? Abbaa gadaatii gadi. Keessiin gurguddaan yoo dhufanii gara abbaa gadaa deemu malee gara soongoo hiyyichaa dhufan maaliif? Soongoo hiyyichaa ishee xinnooti. The village level isa jennu jechuudha. Akkuma isinitti hime conflicts are resolved by the soongoo hiyyichaa at the village level. Soongoo hiyyichaa jechuun village level ishee gadaantu yookiin immoo aangoo xiqqoo kan qaban. When disputes are not settled at the village level, case can be transferred first to the hulaa hiyyichaa and finally to the abbaa gadaa. Akkuma isinitti hime jalqaba soongoo hiyyichaatti ilaalama keessiin tokko achitti hin furamu taanaan ol darbaa jechuudha. Mana murtii gandaa, mana murtii aanaa, mana murtii godinaa, mana murtii Oromiyaa, mana murtii federaalaa jennee isa deemnu jechuudha. Akkuma kana keessoon hin daddarbu. Inni sadaffaan dirree wagaa zigaamoo kan jedhamudha jechuudha. Dirree wagaan kuni akkuma Oromoodhaaf gadaa siisteemii jennu, Geediyoodhaaf baallee jennu, Gaamoodhaaf immoo dirree wagaa jenna. Gaamoo keessaa centralized political system kan jedhamu hin qaban isaan. Garuu maal qabu? Iddoo adda addaatti garee gareedhaanitu akkaataatti wal bulchan qabu. Akkaataa isaanitti wal bulchan kun immoo dirrees jedhama. Gara dirrees 40 oli jira yookiin immoo gara gurbii 40 oli jira naannoo gamoo sana keessa jechuudha. Isaan kun immoo maal mataa isaanii qabu? Alaqaa yookiin immoo nama isaan bulchu kan mataa isaanii qabu liidarii jechuudha. So asitti dirree wagaa inni jennu customary law'udha. And dubbishaa assembly kan jennu immoo akkuma gadaa keessatti gareen qaama seera baasan seera kan seera raawwachiisan jiraniitu akkuma isaan kunis kan mataa isaanii qabu. Garuu baay'ee beekamaa yookiin highest body of indigenous governance in the Gaamoo warri jennu dirree dubbishaa isa jennu kana. Dirree dubbishaan kuni baay'ee iddoo guddaa qaba, iddoo kabajamaadha. Isa isinitti hima. Hojiin isaanii maa inni isa jedhuuf immoo make law and revise customary law, resolve major dispute that cannot be resolved at the lower level. Gorreen godatti furamuu hin dandeenye qaamni guddaan kun dirree dubbishaa inni jennu kun furmaatatti kennaa jechuudha. Rakkoo hawaasa isaanii sanaa kan furu warra kanadha jechuudha. The dubbishaa assembly has 3 hierarchy. Dubbishaan kuni bakka sadiitti qoodama yookiin immoo hierarchy sadii qaba. Inni jalqabaa dirree dubbishaadha. Inni lammaffaan sab dirree dubbishaa, sadaffaan guutaa yookiin neighborhood dubbishaa isa jennu. Akkuma sila Geedoo baallee keessatti isinitti kaasee inni kunis dirree dubbishaa inni jennu top levelidha. Isa guddaa baay'ee kabajamaadha. Sab dirree dubbishaan immoo the middle one. And guutaa dubbishaa inni jennu immoo the village level. Keezonni tokko gaafa dhufan keezota xixiqqoo minor case are resolved in guutaa dubbishaa, which means the village level jechuudha. Village level irratti furama yookiin immoo jaarsolii naannoo kana jirantu keezota xixiqqoo furaa jechuudha. Asitti wanti isin beekuu qabdanii dirree wagaaf Gaamoo keessatti dirree dubbishaa inni jennu baay'ee iddoo kabajamaaf iddoo sodaatamaa, iddootti sobii dubbatamuu hin dandeenye, iddootti dhugaa malee sobi naasaamni. Yoo sobaa haasofte illee iddootti miidhamtu jedhamee hawaasi waa yaaduuf dirree dubbishaa gaafa ga'u namni hundumtuu waan dhugaa malee soba naasa'u. Inni biraan dirree siimaa jechuuni elders of the land jechuudha. Jaarsolii biyya isa jennu jechuudha. Kanaafuu akkaataa isaanitti seera isaanii furatan kana fakkaata. Gara intra and inter-ethnic conflict resolution institution itti gaafan isin dabarsu. There are different institutions of conflict resolution and peacemaking across and culture in Ethiopia. Akkaataan itti institutionoonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf
warreen amma maqaa isaanii dheesin barsiisaa ture hundi isaanii iyyuu faayidaan isaanii maa inni namoota araarsuu nagaan akka bu'u kana ga'een isaanii hojiin isaanii jechuudha. Kanaafuu akka adda addaatti itti fayyadama hawaasa kamiyyuu jechuudha. Asitti wanti isin qabattan intra jechuu fi inter jechuun maa inni garaagarummaan isaanii. Intra ethnic conflict jechuuni lolli hin ka'a, lolli ka'u sun immoo lola sanyii tokko gidduutti ka'udha. Intra ethnic conflict ni jennu. The same ethnic community keessatti kan ka'u conflictiin kun maal jedhama? Intra jedhama. Inter jechuun immoo community garaagaraa keessatti kan ka'u yookiin ethnic groupii garaagaraa keessatti kan ka'u. Oromoo fi Affaar yoo wal lolan maal jenna? Inter ethnic conflict jenna. Inni kan biraani justice institution kan jennu common aspect of keessaa qabu. Fakkeenyaaf inni naannoo Oromoo jiru Affaar wajjin maal fakkaata? Wal fakkeenyi isaan gidduu jiru maal fakkaata? Kan jedhudha la justice institution kan jennu warreen nama araarsuuf ta'anii jaarsummaa inni jennu shimgilinaa jenneen ni waamnu kuni wanta isaan share walii godhan jira. Inni jalqabaa tokko high involvement of eldersidha. Jaarsolii biyyaatu keessatti hirmaata baay'inaan. Kan prefer ta'u yookiin kan namni barbaadu jaarsoliidha nama araarsuudhaaf. Oromoo keessa dhuftan Affaarii yoo dhuftan maaliif tokko experience qabu, knowledge qabu, customer law beeku jedhanii waa yaadaniif jechuudha. Inni sadaffaan impartiality loogiin hin jiru yookiin immoo nama tokko miidhanii tokko intini jechuun hin jiru. Kanaaf common aspectiin isaanii inni kuni preference high involvement of elders inni jennu impartiality inni jennu kun wal fakkaata. Inni Amaaraa keessa jiru, Oromoo keessa jira, inni Oromoo keessa jiru, Somaalee, Affaar, Sidaama hundumtuu kan mataa isaa qaba. Garuu inni nama maqaa dha'e kun immoo wal isaan fakkeessaa jechuudha. Akkuma kana immoo garaagarummaas qabu. Indigenous institution, justice institution inni jennu kun garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf tokko hierarchy isaanii, adeemsi isaanii, procedure isaanii, level of complexity isaanii. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti gaala adabu yoo ta'e iddoo tokkotti immoo loon adabuu danda'u. Qixaaxiin namni adabamu namni wal lolee yoo dhufee fuula isaanii dura taa'ee yeroo araarsan maal jedhanii akkamiin araarsu inni jedhullee garaagarummaa qaba. Jaarsoliin ga'een hojii isaanii maa inni jedhu garaagarummaa agarsiisaa jechuudha. Customary justice institution include three major components. Waan sadii of keessaa qaba. Inni jalqabaa customary law. Customary law jechuun seeran barreeffamne oraalii kan daddarbu jechuudha. Lammaffaa council of elders walitti qabama abbootii. Inni sadaffaan immoo customary court or assembly. Walitti qabama yookiin iddoo bakka sana customary courts or assembly walitti qabama yookiin iddoo itti rakkoon sun furamu jechuudha. Inni customary law jennu body of rules, norms and set of morals, values. Kun inni isinitti hime kun hundi isaayyuu maa inni kan daddarbudha dhalootatti. Adabbiin jira, seerrittiin wal gorsan jira, wantoota baay'ee of keessaa qabu. Kanaaf customary law inni jennu orally kan daddarbu without written, without document isa jennu jechuudha. The seera of the Sidaama, the seera of Gamoo, seera aadaa of Oromoo, Goordenaa, seera of Kistaanee, Guraagee example ta'uu danda'u. Warreen kuni warreen customary law ta'an yookiin utuu hin barreeffamin dhalootatti darbaa kan dhufan seeronni kun hundumti isaanii fakkeenya nuu ta'uu danda'u jechuudha. Wanti guddaan isin iddoo kanatti beekuu qabdanii customary law inni jennu kuni afaaniin daddarba baay'inaan malee wanta nuyi barreeffamnee yookiin barreessinee of harkaa qabnu miti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana modernii kanatti fayyadamuudhaanii dokumenti ta'aa jiru baay'een isaanii yoo fudhattan. Fakkeenyaaf gadaa siistemii yoo fudhanne akka seera aadaa Oromootti inni yeroo ammaa bal'inaan irratti qorannoon adda addaa gaggeeffamaa jira. Publicized ta'aa jira. Kanaaf hin barreeffaman yeroo baay'ee afaanumaan daddarbu malee. Fakkeenya kan biraa yoon isin kenne Sabaat Beet Guraagee published their customary law named Kichaa kan jedhamu yeroo dhiyoo keessa fakkeenya bara 1998 kan inni
publicized ta'e. Similarly, Kistane or Sodo Gurage have a written version of customary law known as Gordana Shingo kan jedhamu seerri kun barreeffamee yeroo ammaa itti fayyadamaa jiru jechuudha. Inni biraan immoo Council of Elders kan jennu. Council of Elders, the Council of Elders embrace highly respected and well-experienced community member who have detailed knowledge of the customary laws. Namoota Council of Elders namoota beekamtii qaban namoota durii abbootii jechuudha bakka waa'ee customary law kana wantoota hin barreeffamne fakkeenyaaf durii dhibboo wantoota kana wal qabatanii kana seerota duroo kana kan beekan jechuudha. Council of Elders warra jennu. The institution of Council of Elders has different name virus. Yaagar shimaagilee jechuu dandeenya jaarsa biyyaa warra jennu kana jechuudha. Customary courts are published seminars that serve two major purpose. Warri customary court jennu kun immoo iddoon bakki sun immoo faayidaa lama qabu. Inni jalqaba hearing, discussing and settling disputes. Hin dhaga'u irratti mari'atu informaatatti kennu. Inni lammaffaan revise, adapting and making laws. Seera in haaromsu isa jiru itti dabalu isa keessaa baasu barbaadan keessaa baasu gaheen isaanii jechuudha. Inni kan biraan the three structure of Gamo customary justice system warra jennutu jira. Inni jalqabaa tokko dirree waggaa jedhama. Dirree waggaa jechuun customary law isa hin barreeffamne garuu maal of keessaa qaba? Procedure seerota adda addaa bal'inaan of keessaa qaba. Fakkeenyaaf property ownership of keessaa qaba. Marriage system of keessaa qaba. Divorce of keessaa qaba. Conflict resolution of keessaa qaba. Seerri ittiin abbaan haala isaa mucaasaaf kennu jira. Seerri gaa'elaa ittiin wal fuudhan jira. Eenyutu bride service kenna, eenyutu bride price kenna. Divorce yoo walii kan akkamiin walii koo ishee maal fudhatte inni maal fudhata. Conflict resolution keessatti adabbii maal fakkaata, akkamiin wal araarsu haasaa eenyu jira. Kun hundumti isaa. Inni kan biraan darree siimaa jechuun jaarsolii biyyaa warra jennudha. Warra respected ta'an, warra experience adda addaa keessumaa namoota wal lolan araarsuutti qaban jechuudha. Inni kan biraan dubbushaadha. It is customary court has two major function kan qabu. Dubbushaa jechuun iddoo bakki sun bakkitti walii lolteen furmaatitti kennamu sun intini lama qaba. Inni jalqabaa hearing, resolving dispute. Hin dhaga'u furmaatatti kennu bakka kanatti jechuudha. Dubbushaa kana keessatti. Revising and making laws. Kan biraan immoo seera revise godhu, make godhu. Inni kan biraan Gamo community, the structure of customary court has 3 levels. 3 levels qaba. Guutaa dubbushaa at the village level, sabdarree dubbushaa isuma silaatu irra deebi'ame baay'ee sliding kun anamiti kan qopheessi kan namaa fayyadama. Kanaaf inni iyyuu daddafee irra daddarbu maaliif akka slide inni shawwanneef jechuudha. So silas nitti mira waan ta'eef kana biraan nan darba. Case should be heard at the guutaa dubbushaa level. If not settled, refer to the second and the third level of the structure. So darree dubbushaa inni jennu kun immoo akkan silas nitti mee sacred place where supernatural powers exist. Argama waaqayyootu iddoo kana jira jedhanii waa yaadaniif baay'ee sodaatu darree dubbushaa kana. Why? Because it is place where curses are uttered in its name, justice are delivered. Iddoo kanatti lafatti justice kee yookiin haqa kee itti argattudha. Even iddoon kun iddootti very important as assembly are held jedhamee waamamu. Iddoon kun namoonni gurguddaan dandeettii ciccimaa qaban asitti argamu jedhanii waa yaadaniif sodaa guddaadhaan kabaja guddaadhaan mana kanatti tollitu rakkoo isaanii furmaata argatu jechuudha. Iddoo barbaadanitti yoo rakkoo isaanii furmaata dhaban iddoo kanatti yookiin darree dubbushaa kanatti rakkoo isaanii furmaata argatu jechuudha. The strength of customary justice institution. Ciminni isaanii maayinni jaarsoliin nama shingillinaa warri dhaqanii namoota araarsan kun ciminni isaanii maaloodha isa jedhu. Inni jalqaba incur limited costidha. In terms of time and resource or money. Birriin fudhatan jaarsoliin nama araarsan kun waanuma shaayii buna jedhu malee birrii guddaan baasan yookiin nama araarsuudhaaf wanti isaan fudhatan kan biraan hin jiru. Inni kan biraan
Inni kan biraan conflict resolution process are held in public space the community. Lafa namni jiruttidha kan isaan adabbii kennan namoota walitti lolan sana kan isaan araarsan lafa namni dhoksaatti wanta godhan tokko iyyuu hin qaban. Kanaafuu ciminni isaanii isa kana. Inni sadaffaan decision are easily enforced through community based sanction. Adabbii isaan adaban illee karaa hawaasi sun beekuun karaa fudhatamtii qabuunitu adabu malee callisanii lafaa kaanii waan barbaadan itti murteessan. Sababni isaa kan isaan barbaadu restoring community cohesion, social relationship barbaadu, walitti dhufeenya hawaasaa barbaadu malee wanti inni tokko miidhamee inni tokko fayyadamu miti kaayyoon isaanii. Kanaaf as keessatti ciminni isaanii inni biraan immoo maa inni tokko forgiveness jira, transferring compensation jira, kennaa walii kennuu jira, jaalala agarsiisuu jira, dhiifama walii gochuu jira. Kanaafuu justice institutioniin kuni baay'ee filatamaadha jechuudha. Namni mana murtii yoo dhaqee birrii baasuu danda'a, deddeebi'uu danda'a, yeroo isaa fixuu danda'a, waamee resource danda'a, balleessuu danda'a. Inni kun karaa gabaabaa hawaasa kana keessatti namni yoo wal lole karaa gabaabaa karaa salphaatiin kan isaan ittiin wal araarsanii aadaa gaarii kan namatti tolu jechuudha. Garuu rakkoon isaan qaban maa inni limitationin isaanii maa inni isa jedhu wantoota gurguddaa lama qabattu addanatti. Inni jalqabaa yeroo baay'ee dubartoonni nama araarsuuf yookiin justice institution systemii kana keessatti hin hirmaatan. Most of the time men are dominated the process. Warra dhiiraa duwwaadha kan processii kana raawwatu. Limitation isaanii. Inni lammaffaan immoo yeroo baay'ee conflict resolutionii keessatti inter-ethnic conflict and restoring long-lasting peace is very limited. Fakkeenyaaf Amaaraaf Affaar yoo wal lolan namni araarsu hin jiru. Only limited or bounded by culture. Hawaasuma tokko keessatti Oromoo taanaan Oromooma keessa duwwaa jira. Even naannoodhaa gara naannootti iyyuu garaagara ta'uu danda'a. Keenyaaf iddoo tokkotti kan beekamtii qabu fakkeenyaaf namni wal loleen wal araarsan naannooma tokko duwwaa keessatti beekamtii qaba malee yookiin qabu malee iddoo biraatti Affaariif Somaaliin yoo wal lolan, Oromoof Tigraay yoo wal lolan, Amaaraaf Oromoon yoo wal lolan namni gidduu taa'ee araarsu hin jiru. Inni kuni limitation isaaniiti. Maaliif darbanii naannoof naannoon gaafa wal lolu maaliif hin araarsan? What's the reason? Afaan hin beekani moo walitti dhufuu barbaadan? Kanaafuu limitation isaanii wantoota gurguddaa lama. Inni jalqabaa dubartoonni keessatti hin hirmaatan, dhiirota qofa kan hirmaatu. Inni lammaffaan immoo only regionii tokko keessatti duwwaadha kan inni raawwatu. Adeemsi nama araarsuu kun immoo dadhabina isaaniiti. Barumsi keenya guyyaa irraa kana fakkaataa yoo isinitti tole like share godha. Like gochuun baay'ee nama baay'ee bira akka ga'uuf na fayyada waan ta'eef adana like godhaati. Anis sababan fedhii qabu hojjechuu nan barbaada. Xiqqoo haalli naaf mijatu tureen isinii gadhiisa. Sorry.